gaggeessa Gooftaanu taasisi waan gaarii dureessa waan darbuutti hirkadhe seera akkanaallee Yesuus na gargaari foon koo kana caalle anoonaan sodaadhe Goyoomsa bariisa baay'ee waan darbuutti wal guree didhiita humna koo naaf ta'i sida haamileen koo asitaan kennadhe hin badin humni 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 koo nama gara keeti badisaaf cubbuutti akkan kumne nuti har'a mul'achuuni orkeenyaa murteessu humni araara kee Gooftaan haa gaggeessu malee eenyu daandii furmaataa dadhaboota fati milkaa'insa taata si malee eenyu daandii furmaataa warra abdii hin qabneef abbaa kadhataata si malee eenyu daandii furmaataa dadhaboota fati milkaa'insa taata si malee eenyu daandii furmaataa warra abdii hin qabneef abbaa kadhataata yaadama guyyaan beekamnetti Waaqayyoon argama warra beela'anii beelusaanii baasuuf Waaqayyoon argama warra dheebootanii dheebusaanii baasuuf Waaqayyoon argama wallaalota barsiisuuf Waaqayyoon argama qajeelota simuuf Waaqayyoon argama si malee eenyu daandii furmaataa warra abdii hin qabneef abbaa kadhataata si malee eenyu daandii furmaataa dadhaboota fati milkaa'insa taata si malee eenyu daandii furmaataa warra abdii hin qabneef abbaa kadhataata ati nu qopheessi guyyaa dhufa keeti ibsaan keenya dhaame nungatiin bakkeetti ati nu barsiisi daandii sitti fidu baay'een babbareede hin jiraamnu gidduu dhufa keeti waan asi lakkoobinaan ta'u dhumni jireenya koo mana kee haa ta'u maalonaan darbiini Yesuus mootummaan kee abiddaaf hin ta'in Gati dadhabbii kee